Oduu gammachiisaa eebba masjidul awwal godina Baalee magaalaa Gaasaraa irraa waamicha islaamaa hawaasa islaamaa biyya teenyaa hunda hin dhageenye jechuun ta'u ku waamicha islaamaa eebba masjidul awwal kan dhageenya hadhagayo ammarraa kaase naannoo Oromiyaa godina Baalee magaalaa Gaasaraa ganda duwwaa tokko keessatti buufata konkolaataa irraa gara kallattii kibbaatiin kan argamu ta'e gargaarsa hawaasni islaamaa Aanaa Gaasaraa fi aannolee ollaa isaanii jiran ijaaramaa ture masjidul awwal gargaarsa rabbiitiin waan xumurameef hawaasni islaamaa naannoo sanii sagantaa masjida kanaatiif sagantaa guddaa kan qabatan yoo ta'u sagantaa kanaafillee qophii isaanii xumuranii jiraachuu beeksisan. Maarree guraan dhala tokko hawaasni islaamaa kan fagoo fi dhihoo kan dhiiraa kan talaa akkasuma kan xiqqaa fi guddaalleen kamuu akka sagantaa dura keenya jiru kanarratti hirmaattanii gammachuu isaanii waliin akka qooddatan waamichi islaamaa isiniif godhamu hootaa jedhu. Hayyee qeeballe gammachuun keessan keenya hunda jenna nulleen khayoo khaanuu dhaquuf hawwinee waamicha kana dhaga'ee eenyu hafa Baalee biyya seenaa biyya gootowwanii biyya Haaji Aadam Saaddoo fi Waaqoo itti dhalatanii ilmaan jaraatu eebba masjidaatiif kan nu affeeranii akka nurraa hin hafne jechuu kan nuuf dabarsan. Maal kana qofaree guyyaa eebba sagantaa kanaa irratti keessummoonni gurguddoon akka biyyattiitti beekamaniif jaalataman hedduunis affeeramaniiru. Hin dagatinaa guyyaa fi yeroo sagantaa gurraan dhalatu guyyaa dilbataa yoo ta'u ganama sa'a lamarraa eegala jechuu koree qindeessituu eebba masjidal awwal magaalaa Gaasaraa irraa. Gurraan dhalatu eebba masjidul awwal magaalaa Gaasaraa irratti waliin haa argamnu. Kun sa'iidan kun fariidan. Waamicha muslimtoota Itoophiyaa hundaaf. Baalee roobee. Aanaa Gaasaraa ganda duwwaa tokko masjidul awwal kan jedhamu. Gurraan dhala tokko bara 2012 waan eebbifamuuf maqaa garteetiin sheekota Gaasara keessa jiraniitiin gammachuun masjidul awwal kanatti qooda fudhattanii akka nu waliin hirmaattan kabajaadhaan isin gaafanna. Dargaggoo magaalaa Gaasaraa irraa. Masjidul awwal ka jennu kun waggaa 4 waan ijaaramaa tureef rabbiin galanni haa ga'u gargaarsuma biyya keessaatiin ollaa keenya zoonii jiru hundarraa waradaa jirurraa qabalee biyya keenyarraa katamaa baadiyyaarraa xiqqaa guddaa waan nu gargaareen masjida kana fakkaatu geeffannee jirra jechuudha. Namuma garteetiin Itoophiyaatti nu ijaaree ala baanee biyya biraa irraa gartanii gargaarsa hin fudhannee biyyuma keessaa garteetiin nu shaarakanii biyya Jimmaa irraa garteetiin namoota Wallagga irraa deebi'eetiin Baalee Arsii irraa kanumatu nu gargaareetiin gartee masjida hagana ga'u kafooqiidhaan baheetiin jedhe ijaarannee. Gammachuu kanaafi hunda nama rabbitti amanee ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jirullee Awurooppaa jiraatte biyya Arabaa jiraatte Afrikaa Isiyaa jiraatte warri lallaba kana dhageettu hundinuu. Guyyaa gaafa sanii gammachuu kana nu wajjin fudhattan gammachuu guddaa garteetiin hin qabna masjida ijaarannee masjidni keenya garteetiin ammootu masjidu seenaa dheeraa qabu. Rabbi nagaan isin haa fidu jechaa maqaa rabbii kennaatiin waamicha isinii goone wanni garuu hawwiin nu qabnu akka biyyi kun wal argee islaamummaan tun ol jedhamtee daawaan kun nuu nasharamu barbaannaa nagayaan nu koottaa isiniin jenna maqaa ummata Gaasaraatiin isin waamna. Assalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي